انت لون بيروتي تكا مال راركته هو ونسين راركته مال اني ون ما سين ساعات الدم يفور مكي بشان سين ياتو مكي midhaan isin nyaattu maki intalo beeri jedhamta jechuudha midhaan isin nyaattu maki bishaan isin garaggadhu maki shinti beetin isin rateettu maki kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya duraanuu nuti oromootu wal qalaa oromootu wal dabarsee wal kennaa gizee jennu wayirra dhaabbanneeti tiktaakiin makii akka gubamu kan shoora guddaa taphate intala oromoo warra shawaa meerii nama jedhamtudha dhibbaan dhibbatti ragaa qabatamaa keessa jira jechuudha namni guruupii nama 100 kaafii wayii keessatti dhaqee sheer godhee meerii akka ta'e qabatamaan irra dhaqqabamee jira. Ragaa qabatamaa suuraa siitii wajjiniin sagalee siitii wajjiniin admiinii guruupii sanaatiin waliin godhamee jira. Intalti kun qabsaa'oftuu dhofin jetti. Waraana bilisummaa Oromoo deeggartii waggaa dheeraa garuu guruupii isin hattee tiktaakii makii keessatti gubsiifte guruupii warra Habashaa akka ta'e naa waliin turaa isiniin agarsiisa takka takkaan. Maki maali hoo makiin indee huqubii wayii walii galtanii tasirraa nyaattee qabdii gadi nuu baasii kan maal godhuu gubatte. Maal godhuu sa'aatii 24 canna qabda. Mallaqa wayii kan walii guurtanii makii nyaattee qabdii. Indee gadi baasii kaa. Maal godhuuf canna qabdan maal godhuuf dhibamtan. Indee bar rakkannee bar dhibamnee bar haa jiraattu ilmoo gandaa dhiisaa. Akkaawuntii osoo maal gubaa ooltanii 88 illee gubdanii mucayyoo sagaleesiitiif feemasa. Namni kun nama qabsaa'aa Oromoo tofin jetti yeroo baay'ee ni beektan miidiyaa kanarratti meeriidha. Waraana bilisummaa Oromoo akkasiin deeggartu maaruufa. Baddii kana hojjetti jedhee yaaduun baddii kana hojjetti jedhee yaadu garuu giseen guruupii sana keessatti isii argu sagalee isii giseen dhaggeeffadhu guruupii sana keessatti guruupiin nama 100 takka oltu walitti qabamee jira guruupii telegiraamaati warra Habashaa keessa heddummaata Eeltiraadhaa fi Habashaadha. Achi keessatti admiinii qabdi admiinii guruupii sana keessatti yoo xiqqaate guruupiin ijoollee faamisii Oromoo xiqqoo miti ilaa Mubaarak Musammaa irraa ilaa aslii keessa jira. Kan makii kana akka inni dafee gubatu kan godhe isiidha jechuudha. Irratti xiyyeeffattee waqasaman billaa irratti xiyyeeffattee viidiyoo isin agarsiisa na wajjin tura. Mubaarak Musammaa takka makii orootiin 2 jaal ibsaan 3 ibsaa jaalalaa ijoollee harargeetaniin ibin quxuba dabalatee akkaawuntii jaraa akka gubatuuf nama 23 fi 900 fi 73 garee hagana nama hagana baayatu qabu keessatti kalee galgala namni wayii linkii telegiraamaa keessatti jooyin nagoosisan gaafa gadi seenu hogganaan garee sanii eenyuun akka ta'e namoota admiina nama 5 achi keessatti namni 5 admiina hogganaan kireetarri garee sanii eenyuun akka ta'e achi keessatti wanni akkamii akka dalagamu guutuu isaa keessa deemee dubbisaa ture jalqaba irratti akkaawuntii makii oroodhaa daqiiqaa 10 keessatti akka gubatu namni sagalee kaa'e admiina maqaa isaa waliin suuraa isaa waliin guutuu isaa harkaa qaba. Namni achi keessatti nama oofu garee saniin nama dabalu admiinonni nama 5tu jira namni kamuu nama dabaluu danda'a warri achi keessa sagalee kaa'u admiinota nama 5. Warroonni kunniin ijoollee teenne ijoollee garee TikTok irratti Facebook irratti beekamtii qaban dandeettii garagaraa qaban yoo jaraan waliin galin yoo jaraan xiqqoo walitti dhimma biraa keessa seenan daqiiqaa muraasa keessatti achi keessatti galchanii namoota san akkaawuntiin jaraa akka harkaa baan ta'u godhanii jechaadha. Akkaawuntii namoota didiqqoo ka ijoollee didiqqoo hedduutu jira. Namoota ijoollee feemasii ijoollee beekuu qofa nama kanniin dafee maqaa jaraa wannoo godhe jechaadha. Akkaawuntiin makiidha daqiiqama muraasa keessatti argee yoo ani linkii isii gadi tuqu gubatee jiran jiru baan ta'ee jira unavailable jedha viidiyoo san laaluudhaaf ani jechuun akkanatti illee ni yanne achi gadi ba'ee viidiyoo waa'ee Mubaarak Musammaa irratti waa'ee geemii isaa irratti sagalee waraabamee achi keessa jiru waan argeef viidiyoo dalagee wayitti ani linkii garee sanitti deebi'u achi keessa informationoota garagaraa wantoota sagalee garagaraa fudhadha jedhee achi deebi'u bilook na godhanii jiran already ennaa ummanni kenna waanyo naganagay isdi naganagay maali namni waan fedhe haasee dubbatee taphatee bashannanee nama waliin akka fedhetti jiraachuu hin danda'u obboleenki namoota sadaqaa asirraa kadhatan mee fakkeenya Mubaarak Musammaa kana Mubaarak Musammaa dirqiin dhufee kiisii kee keessa leencan fudhatu obboleessi kee dirqiin dhufee mana keeti mobaayila kee fuudhee taaptaap naa godhi sin jedhu jaalattee fedhii qabaanneen jala deemtee leencallee kennitee fi jala teetee taaptaap godhaa fi ooltaami maaltu si waanyisiise yoo Oromoo miliyoona 70 fi 60 kana keessa miliyoonni 2 Mubaarak Musammaa jaalatee jala deeme isin miliyoonni 60 haftan nagaan hin jiraattan jiruu teessan
Makii tanoo maaluma isin goote rabbi sodaadhaa mucattiin tun sababaan dubrummaa qaba jettee dubbatte sababa jaarsi ishii gadi ba'ee jaartiin tee dubrummaa qabdi jedheef gadi baatanii dubartiin qofa wal geettanii garee san keessatti nama parsantii akka gadi deemee maqaa jaraa laaletti parsantiin 97 ijoollee shamarraniiti. Shamarran sanuu warra dubbisuu fi barreessuu hin dandeenye maqaan jaraa guutuun yuuzar jedha. Isinii galee kana jechuun maqaa ofiitu barreessuu hin dandeettuudha. Viidiyooleen garagaraa jira akkaataa ittiin riippoorti godhan viidiyoo gaggabaabaa dalaganii achi keessa kaan hooleeyyiin sunniin akka itti riippoorti godhanuu hin beektu viidiyoo san daawwattee wanna liinkii jaritti ergite gadi tuutee riippoorti nama goote jechaadha. Kanaaf yaa uummata keenya waanyoo hagana ga'u wisdii hagana ga'u kana achi keessatti olii gadi oofachuun garee akkanaa uumanii namni garee uumee kan itti waan gaarii ittiin dalaguuf waan lafarrattillee akirattillee si fayyadu duuteellee qabrii keessa si fayyadu gaafa ati duuteellee maqaa ittiin si kaasu garee nama 20 sadii fi 970 wayi qabu kana wanna godhattee badii ittiin dalaydu rabbii keetiin maal himta obboleessa kiyya. Irra caalaan ammoo ijoolleen achi keessa jirtu ijoollee muslimaati. Jamiilaa, Khadija, Aashaa, binti Islaam, binti Aara rabbi sodaadhaa bannaataachuu yidabbiral. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi na zagannanta waan nama ajaa'ibu immoo akkaawuntiin kiyya achi keessa hin jiru. Galatoomaa abbo. Diinummaa hangana gahu ilmi Oromoo intalti Oromoo takka Oromoo akka ishee irratti hojjetaa jirti jechuudha. So wanni kun waan baay'ee safuu cabsuudha. Waan akkaan nama yeellaayisuudha. Na waliin turaan mallee ganaa hiccitiisii guutuu gabbaasa. Jijjiirraa akkam. Don't worry, okay, you're not. አንቺ እኮ በፎሎወርስ በነምበር በቁጥር ሳይሆን በፊትሽና በወቅሽ ማጅራን ቤኩም ሲ ወቅ ላምጥ ማጅራን ቤኩም በፊትሽና በፎቶ እስቲ አዳምጪኝ በፊትሽና ኦ አይ ይሄ ሰደቀ መሬ ፎቶና ያደደ በፊትሽና በፎቶሽ no beekum jechuun maal uqatidha yes uqatidha ati ko beekumsa keetiif dandeettii keetiif